Nagaa akkam jirtu hordoftoota keenya. Viidiyoo keenya irraatiin akkaataa loogoo yuutuubii keenyaaf ta'u itti qopheeffannu isiniif fideera. Haga xumuraatti nu waliin tura. Tole hordoftoota keenya, loogoo yuutuubii keenyaaf ta'u karaa lamaan qopheeffachuu dandeenya. Inni duraa ofii keenyaaf uumuu yookiin kireet gochuu kan dandeenyu yoo ta'u, inni lammaffaan onlaayiniidhaan weebsaayitii loogoo uumuu danda'an yookiin kan dura uumamee jiru irratti maqaa miidiyaa yookiin loogoo keenya qofa jijjiiruun kan qopheeffannudha. Har'a mala kana lamaan fayyadamnee akkamitti akka itti loogoo yuutuubii keenyaaf ta'u qopheeffachuu dandeenyu karaa salphaa ifa ta'een isinitti agarsiisa. Isin kan isin irraa eegamu miidiyaa keessan Oroo Taayims miidiyaa kan uummata keenya waan gaarii barsiisu kana sabiskiraayib gochuun ilaaluu qofa. Amma sabiskiraayib godhaa seenaa. Jalqaba akkamitti maanuwaalii uumuu dandeenya kan jedhu yaa ilaalla. Maanuwaalii kireet gochuuf isin appilikeeshinii garaagaraa fayyadamuu dandeessu. Ani garuu har'aaf appilikeeshinii Kaanvaa jedhamu fayyadameen isinitti agarsiisa. Jalqaba appilikeeshinii Kaanvaa banannee kireet gochuu keenyan dura gara yuutuubii deemneet bakka chaaneliin keenya jiru kana dhufnee asitti kilik goone jechuudha. Erga kilik goone booda asitti view your channel jedhu kana nu dhufa. Isarratti si'a tokko kilik goone jechuudha. Kilik erga goone booda jalqaba irratti customize channel manage video jedhu jira. Asirratti jalqabaa customize channel jedhu kana irratti kilik goona. Erga irratti kilik goone booda asitti isa lamaffaa branding jedhamu kana irratti kilik goona jechuudha. Erga irratti kilik goone booda kaayyoon keenya ammaa akkaataa loogoo yookiin piikcharii mataa keenyaa itti qopheeffachuu dandeenyu ilaaluudha jechuudha. Barreeffamni kun maal jedhaa? Piikcharii nu qopheessuuf jennu kun iskeerii ta'uu isaatti agarsiisa. Sababni isaa 98 baay'isuu 98 pixel fi meegaabaaytii nu qopheessun immoo meegaabaaytii 4 gadi ta'uu qabadha saayiziin isaa. Akkasumas immoo suuraan nu gadhiisuuf deenu YouTube community guideline kan seera isaanii kan eege ta'uu qabadha. Sababni isaa waan gaarii hin taane tokko asirratti gadhiisuu hin qabnu. Erga kana ilaalle booda kallattumaan gara appilikeeshinii Kaanvaa keenya deemnee qopheeffanna jechuudha. Kaayyoon keenya inni jalqabaa maanuwaalii loogoo mataa keenya uumuudha waan ta'eef gubbaa kanarratti iddoo create a design jedhu kana kilik goona jechuudha. Erga kilik goone booda fuula kanaatitu nu banama. Asirratti ergadee dhufnee Instagram post yookiin immoo iskeerii jedhu kana kilik goona. Erga kilik goone booda iskeerii kan ta'e bakka duwwaan akkanaa kun nu banameera jechuudha. Amma maal goona? Bakka duwwaa kanarratti kalarii ofii keenyaa uummachuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf as keessa kalarii biluu kana filadhaa. Kana erga filadhee booda element jedhu fira dhufnee erga kilik goone booda gubbaatti search jedhamutu nu dhufa. Kana booda as keessa dhufnee search kanatti maal jedhani circle frame jedhaan barreeffadha jechuudha. Geengoo ta'ee kan suuraa keenya yookiin wanta nu ibsu tokko wanta hojii keenya ibsu tokko kan keessa godhannu jechuudha. Isaan kana keessa filadheen irra godhadha. Fakkeenyaaf suma kana keessa tokkicha filadhee waan asirraa isa kana seentariirra haala kanaan godhadha. Kana booda saayizii isaa waan barbaade guddisuu yookiin keessuu nan danda'a jechuudha. Erga haala kana sirreessine booda ammas garuma element jedhu kanatti deebinee iddoo search jedhu kanatti waan hojii keenya ibsu search godhanna jechuudha. Fakkeenyaaf yoo qonna ta'e asirratti barreessuu dandeenya. Yoo waa'ee barumsaa ta'e asirratti search goonee waan isa fakkaatu asii nu fida jechuudha waan hojii keenya. Fakkeenyaaf ani irra isin agarsiisuudhaaf maan aikana jedheetan asirratti barreessa. Fakkeenyaaf isa kana fideetanan as keessa fireemii kana keessa godhadha. Haala kanaan saayizii isaa wajjin fiit akka ta'utti haala kanaan as keessa kaa'ee jira jechuudha. Piikchariin kun hojii kiyya hin ibsa waan jedha isa kana fideen asirra godhadha. Kana booda ammas idduma element jedhu kanarratti sirkii shape jennaa jechuudha. Sababni isaa kan waan bakka nu bu'u kana bu'u asitti uumuu waan barbaadu asitti sirkii shape jedheetanan search jedhaani. Erga search jedheen booda baay'eetu dhufa jechuudha. As keessaa kanan barbaadu tokkicha filadhee irra godhachuu nan danda'a. Fakkeenya kana amma kana filadhee isa kana akkanatti goottatee iddoo kana godhadha jechuudha. Isa kana nan guddisa jechuudha. Kana booda isa kana akkanatti qabeen akka seentarii ta'uusaa cheekadha jechuudha. Seentarii ta'uusaa cheekira goone booda amma maal goona? Maqaa chaanelii keenya irratti barreeffanna. Maqaa chaanelii keenya irratti barreessuudhaaf asitti irra gadee kana teekistan jedhu jira. Kanaafuu teekistan jedhu kana tuqna jechuudha. Kana booda as keessa yoo barbaadan barreeffama istaayiliiwwan garaagaraa jiru. Bilisa ta'u hambinee fayyadamnu jiru. Isin bilisa ta'u fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo asumatti add teekistan jedhu kana irratti barreessu jechuudha. Fakkeenyaaf ani maqaa chaanelii keenya irratti barreessina. Oroo Taayims miidiyaa haala kanaan irratti barreessuu dandeenya. Kana booda kilik goonee gubbaa irratti dabarsina jechuudha. Erga irratti dabarsinee booda itti diraagoonii guddifachuu hin dandeenya. Kana booda maal goona? Iddoo kanatti deebinee barreeffama kana jechuudha. Select erga goone booda akkanatti select goonaa jechuudha. Barreeffama erga select goone booda kalarii isaa asitti dhufnee teekist kalaraan jedhu kana jira gubbaa isa kana dhufnee gara adiititti jijjiiranna jechuudha. Kabiraammoo saayizii isaa dhufnee asii itti dabaluu dandeenya mallattoo pilaasii kan hojjenne. Kana booda kana kanatti gottannee ibsuu dandeenya jechuudha. Foontii isaa as keessa dhufnee barbaannetti jijjiirachuu dandeenya. As keessaa barbaannee baay'ee jiru waan ta'eef barbaannetti jijjiirachuu dandeenya. Kana booda iddoo effect jedhu kana kilik goonetti as keessaa akka nu bareeduuf kan barbaanne irratti jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf haala kanaan jijjiiruu dandeenya. Isa kana gadi gottannee sheeppii isaa immoo fakkeenyaaf akkanatti jijjiirachuu ni dandeenya. Gaara kana jijjiirree booda isa kana akkanattiin guddisuu ni dandeenya. Kanaan booda isa kana sirreessuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan waan chaanelii waan hojjettan tokko akkanatti irratti barreeffachuu dandeessu. Gaara kana irratti barreessinee booda isa kana maannaan duplicate jennaan jechuudha. Duplicate erga booda isa kana jalatti dabarsineet ishee xiyyaa naannoftu tanaan akkanatti naannessinee karaa siinti isaa kanaan irratti nuuf
dhufuuf isa kana akkana tolfannee haala kanaan irratti barreeffannaa jechuudha. Kana booda erga haala kanaan miidhagsitanii qopheeffatanii booda saayizii isaa kun gosinti guddate haala kanaan erga xiqqeessitanii miidhagsattanii haala kanaan qopheeffatanii booda haala kanaan loogoo mataa keessanii qopheeffachuu dandeessu jechuudha. Kalarii isaa haala kanaan iddoo kana bitanii barbaadanitti jijjiirrachuu dandeessu haala kanaan. Erga haala kanaan qopheeffatanii booda maal gootu isa kana daawunlood gochuudhaaf gubbaa irratti iddoo ishee jedhu kana tuqxanii gara gadiitti daawunloodhan jettu jira ishee kana kilik gootu jechuudha. Kana booda asitti mallattoon daawunlood jedhu isinii dhufaa isa kana daawunlood gochuu qofa jechuudha. Kana booda amma nama xumureera waan ta'eef iddoo kana dhufnee seef jennaan gara iddoo piikcharii godhanaatti dhufnee aplood jennaan jechuudha. Kana booda kan amma daawunlood goone ishee kana ishiin kun nu dhuftee ishee kana irratti kilik goone asitti oopin jennaan. Kana booda loogoon keenya kan dhufee irra nu ta'a. Dhugumatti baay'ee namatti tola, baay'ee miidhagaa. Haala kanaan dhufnee yoo sirreessuu barbaanne akkatti dhufnee xiqqeessuu kunimmoo olkottuutu gara barbaannetti haala kana sirreessuu dandeenya. Amma garuu sirrii nu dhufe waan ta'eef asumatti dandeenya jechuudha. Kana booda loogoon mataa keenya haala kanaan nu jijjiirameera jechuudha. Baay'ee namatti tola. Haala kanaan loogoo mataa keenya maanuwaalii qopheeffachuu dandeenya jechuudha. Maanuwaalii qopheeffachuu yoo barbaanne haala kanaan qopheeffachuu dandeenya. Lakkii kan hin barbaadu yoo jenne immoo gara kaanbatti deebineetti kirii kan jedhu kan turneetti asitti loogoo jennaan jechuudha. Haala kanaan loogoowwan garaagaraa baay'eetu dhufa jechuudha. Baay'eetu nu dhufa as keessaa loogoowwan barbaanne finnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkaataa jijjiirree kaampaanii loogoo yoo barbaanne waan hojjennu irratti hundoofne asirratti yuutuubii qofaa miti nu qopheessina jechuudha. Loogoo wanta hojjennu hundumaafuu haala kanaan qopheeffanna jechuudha. As keessaan barbaanne dhufnee jijjiirrannee fayyadamuu qofa jechuudha. Mee fakkeenyaaf kanaa filannu jechuudha. Har'aaf isa kana erga filannee booda maal goona asirratti kilik goonetti baakgiraawundii keenya jijjiirrachuu qabna jechuudha. Sababni isaa anormaa wajjin akka walumaa lafa akkaan baakgiraawundii keenya jijjiirrachuu qabna. Fakkeenyaaf kanatti haa jijjiirru haala kanaan nu jijjiirameera. Baakgiraawundii kanattis jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanatti jijjiirre nu jijjiiramuu danda'a yookiin immoo kanatti jijjiiruu dandeenya. Kana erga jijjiirre booda kalarii isaa fakkeenyaaf kanatti haa jijjiiramu fuulduraatti haa jijjiirru kana. Haala kanaan kalarii isaa jijjiirrachuu dandeenya. Loogoo keessaa kanallee jijjiirrachuu qabna. Kan nu bakka bu'u jechuudha. As keessaa kan bakka isin bu'u fakkeenya kana irraa balleessitu isa kana irraa balleessine booda as keessaan bakka nu bu'u inni irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Haala kanaan irra keenya booda maqaa kanas jijjiiruu qabna. Isa kana irratti dhufnee dabil kilik goone fakkeenya haala kanaan yeroo taamsannee kana booda asitti dhufnee bakka duwwaa kilik goone maqaan keenya jijjiirama. Asitti dhufnee dabil kilik irratti goone asitti dhufnee yeroo taayimsi hojjenneen haala kanaan asitti nu jijjiirama jechuudha. Kana booda kalarii isaatis gara barbaannetti jijjiiruu dandeenya. Yoo barbaanne isa kanatti jijjiirrachuu ni dandeenya jechuudha. Kana guddisnee kanaan akka bituutti haala kanaan inni guddaa maanni wanti isin fayyadamtan sun kan isin ibsu ta'uu qaba jechuudha. Kana booda haala kanaan teempileetota jiran fayyadamnee qopheessine irraa amma asirraa akkuma isin argaa jirtan kunis qixxuma maanuwaalii uumuu sana jechuudha. Waan hundumaa ofii keenyaaf cheenji goonee itti fayyadamne waan ta'eef koopiraayitiin ta'u jechuudha. Haala kanaan jijjiirtanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kana booda isa kana maal goona daawunlood gochuu qabna. Ammas akkuma duraa iddoo shee jiru kana dhufnee asitti gad dhufnee daawunlood kan jedhu kana xumna jechuudha. Mallattoon daawunloodii kun nu dhufa. Kanaaf amma akkuma isin argaa jirtan daawunlood nu ta'a jira jechuudha. Kana booda asitti dhufnee faayil neemii keenya yeroo taamsi waan jennee seevinnaani kana booda seev nu ta'eera. Ammas garuma chaanelii keenyatti deebineetti iddoo kanarratti maannaani cheenji jennaan jechuudha. Kana booda anammoo qopheessine ishee tana waan ta'eef ishee kanarratti kilik goonee asumnee oopin jennaani kana booda nu jijjiirameera. Asumnee maannaani dan jennaan jechuudha. Kana booda nu jijjiirame jechuudha. Egaa jaalatamoo hordoftoota keenya haala kanaan loogoo yuutuubii keenyaaf ta'u yoo barbaanne maanuwaalii yookiin immoo teempileetota uumamee jiru jijjiiruun haala salphaadhaan loogoo keenya haala kanaan qopheeffachuu ni dandeenya jechuudha. Kabajamoo hordoftoota keenya viidiyoon kun akka isin fayyadu abdiin qaba. Chaanalee kana sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Yaada fi gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti turtii gaarii.